السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيا شما أكم نجا فيعدا جرى جرت ولمان ورمودا سلامتان تيكن جال الله كنك بجادا بك جرتن سنجا سكم نجا فيعدامي الحمد لله نجا كوتي يجا بقيراتني يروحنا نسنجا حرام كنا يجودا وروني بريف محالا كمين جينغو بريسو دندنيا حالا كمين حالا فكي سورة جينغو دان بريسو دندنيا وروني يتن فيديو نارات نورد فايجودا Egaa namoonni baay'een na gaafatu turtanii akkasuma siniif deebisuu hin dandeenye jechuudha. Xiqqoo waan shabakarraan hin turre jechuudha. Kanaaf akka dhiifama naaf gootan abdiin qabaa jechuudha. Deebi'ee dhufeen jira. Na hordofuu dandeessu jechuudha. Tole egaa barreeffama geengoo sana jechuudha namoonni baay'een piroofaayilii fa'aa godhachuuf jechuudha. Fakkeenyaaf guruubii waatsaappii, fakkeenya guruubii tokkummaa ta'e, guruubii diina islaamaa ta'e, fakkeenyaaf mata duree guruubii sanii geengoo sana irratti barreessanii Profaayilii sanarra godhachuu barbaadu jechuudha namoonni baay'een. Kanaaf barreeffama sana barreessuudhaaf appilikeeshinii lama nu barbaachisa jechuudha. Appilikeeshinii kana lama nu barbaachisa jechuudha. Appilikeeshinii kana lamman eessa argannaa jettan pilaastoorii keessa argannaa jechuudha. Egaa wanni godhuu qabdan pilaastoorii keessa ni galtu. Google Play jedhamu irratti jechuudha. Pixel Lab kajettoona jechuudha barreessaniiti. Kana awwalaa kana jechuudha. Inni buufattu jechuudha. Anammoo waan buufadhee qabuufu bu'aan tokko narraa buusuun hin eegamu jechuudha. Isinirraa garuu buusutuun daawuloodii godhuun irraa eegama jechuudha. Aappiin kun egaa aappii baay'ee bareedaa ta'edha jechuudha. Geengoo qofaan barreessu jechuudha. Wanta baay'ee qaba jechuudha. Wanta baay'ee barreeffama haala bareedaadhaan editoorii isiniif godha jechuudha. Isiniif galee fakkeenyaaf alaabaa Oromootiin barreessuu bifa barreeffamaa sana jechuudha. Bifa barreeffamaa sana haala feetaniin suuraa feetan irratti jijjiiruu dandeessu jechuudha. Egaa isa buufachuun dagatinaa jechuudha. Tokko isanii buufattu ammallee duubatti deebitaniiti Google Play irratti ammallee Font Studio fayyuu kana ni buufattu jechuudha. Kana walaa kana jechuudha. Anammoo waan buufadhee qabuuf waan tokko irraa hin eegamu jechuudha. Kunillee garuu isin irraa hin eegama buufachuu qabdu jechuudha. Yeroo kana buufattanii xumurtan jechuudha. Fuula iskiriina keessan irratti yeroo haala kanaan isiniif ba'e jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif ba'e wanni godhuu qabdan awwala jechuudha. Font Studio fayyadamu irratti kilik gootanii achi booda haala kanaan isiniif ba'e jechuudha. Yeroo haala kanaan isiniif ba'e kunoo bakka taabii kana beeksisa yeroo akkanas dhufu baakatti ni baatu jechuudha. Bakka taabii kana kilik gootanii achi booda kaameraa fi galaarii isin filachiisa garalii keessan suuraa irratti suuraa geengoo sana irratti barreessuu feetan jechuudha. Ni filattu jechuudha. Fakkeenyaaf garalii keessaa qabu suuraa bareedaa qabattan suuraa bareedaa irratti barreessuu barbaadan fakkeenya galaarii filattu fakkeenyaaf jechuudha. Meen kunoo fakkeenyaaf kanarratti barreessinu jechuudha. Kunoo fakkeenyaaf kanumarratti jechuudha. Tole kanarratti barreessuu haa fedhu jechuudha geengoodha. Achi booda raayitii kana kilikii itti godha. Achi booda barreeffama kana balleessuudhaaf X kana kilik itti gootanii achi booda kun asirratti jechuudha wantoota baay'ee as jira 1 2 3 4 5 kan afuraffaa kana jechuudha isarratti kilik gootu jechuudha kan kullee qabatan isarratti kilik gootanii achi booda haala kanaan filattu jechuudha haala kanaan jechuudha yookiin haala kanaan jechuudha egaa isa keessa kana kan isinitti tole filattu jechuudha kun haala kanaan feetaniis haala kanaan feetaniis kana feetaniis kana feetanis angaruu kanaan isiniif filate jechuudha. Kana baay'ee tokko irraa natti tolee jechuudha. Achi booda bifasaa jijjiiruudhaaf kunoo fakkiin bifaan jira. Jalatti galatti gootaniiti gurraacha feetanis kunoo haala kanaan diimaa feetanis bicaa kana feetanis haala kanaan jechuudha. Mee fakkeenyaaf kun natti tolaa jennu achi booda jechuudha fakkii sheeriin tun jirti jechuudha. Asolii isheerratti kilik gootanii achi booda seef fayyadamuu kilik gootanii soorii yeroo beeksisni akkanatti dhufe galaas baasitanii baatu jechuudha. Achi booda seefii kilik gootu. Egaa achi booda yeroo haala kanaan seefii kilik itti gootan gonkumaa ni baatu jechuudha as keessaa. Yeroo haala kanaan baatan isa kana xumurra jira jechuudha. Isa Font Studio yoo kana xumurra jira jechuudha. Pixel Lab ka yoo kana jechuudha irratti doonnaa jechuudha ammoo barreeffamicha barreessu qofan nuuf jechuudha ammoo. Isarratti kilik gootan jechuudha kun irratti. Achi booda haala kanaan isiniif fide jechuudha kuni. Aappiin kun aappii baay'ee bareedaa ta'e jechuudha kun keessaafuu jechuudha. Achi booda yeroo haala kanaan isiniif fide kunis 1 2 3 4 as gaditti waa shan fide jechuudha kunis yeroo waa shan fide kunoo
wala man jirtu asirratti kun asirratti kilik gootanii achi booda irra deemtu jechuudha haala kanaan. From gallery kan jedhamu kilik gootanii achi booda gallery keessa kilik gootanii waan sila kullee gootanii jechuudha. Kun waan kullee gootanii sun kan kana jechuudha. Kanaaf isarratti kilik gootanii jechuudha. Sammuu kun Font Studio kan jiru kana jechuudha. Isarratti kilik gootanii kilik irratti gootanii jechuudha suuraa kana. Asirratti baaftu jechuudha. Yoo kana sinii fide kan asirratti kilik gootanii haguutus sinii fide jechuudha. Achi booda raayitii kana kilik itti gootanii egaa haala kanaan baafnee jirra jechuudha. Yeroo haala kanaan baafne bakka new text kan jettu tuqnaa jechuudha. No ishiin tunnu. Fakkiin kun qalamiin jirtu irratti kilik goona. Ammallee kun haala kanaan nu baasa. Ammallee fakkii qalamii san kilik itti goona. Kun new text kan jedhamu ni balleessu jechuudha. Fakkeenyaaf waan feetan jechuudha. Fakkeenyaaf mee barsaa jaajooti. Barsiisa Mangistuu Oromoo. Tole. Achi booda yeroo haala kanaan barreessan jechuudha. Okay kana kilik itti gootanii. Egaa yeroo haala kanaan okay kilik itti gootan barreeffama qubee isaa guddisuudhaaf kunoo fakkiin aan jirtu qubeen aan jirti irratti kilik gootan. Achi booda irra deemtu jechuudha sirri. Yeroo deemtan saayizii isaatis guddisuu ni dandeessanii bifaatti jijjiiruu ni dandeessanii. Ani bifa gaasaraman jijjiiramu amma isin agarsiisuuf waa baay'ee qabaabbi jechuudha. Font kan jedhamu jechuudha. Kunoo bakkeen qubeen abbaan jiru jechuudha. Abbaa bakka kana kilik itti gootanii achi booda isee qubee kana keessa isinitti tole ni filatu kunoo kanaa filadhuuti. Adara bareedaadha. Achi booda okay kana kilik itti gootanii طيب yeroo haala kanaan isiniif guddate jechuudha saayiziin isaa maal godhuu qabdan ammoo ammallee asumarra buttanii kunoo asirratti jechuudha kunoo laale asirratti laa baacaa kan ni jira jechuudha. Egalee isarratti kilik gootaniiti asirratti jechuudha. Achi booda haala kanaan dabsitu jechuudha qubee kana. Haala kanaan jechuudha yeroo isiniif tole hedduu kanatti gashuu qabdu jechuudha. Egaa haala kanaan jechuudha isiniif galee yeroo isin jalaa guddaa saayizii isaa xiqqeessuu dandeessu jechuudha. Saayizii isaa xiqqeessuudhaaf meeshaa saayizii kan jedhamu saayizii kan jedhamu kana irratti kilik gootaniiti xiqqoo dandeessan jechuudha haala kanaan. Okay. Mee fakkeenyaaf isin argisiisuuf tolchuu hin danda'u jechuudha. Isin garuu irra teessanii tolchitan jechuudha. Saayizii isaa xiqqeessitanii haala bareedaa ta'an jechuudha isiniif galee. Egaa kana fakkeenyaaf haala kanaan barreessa jechuudha. Tolchuu hin dandeenye jechuudha. Waan jarjaruuf ammoo daqiiqaan waan dheeratee jiruuf jechuudha. Fakkeenyaaf haala kanaan yeroon barreessitan jechuudha. Ammallee asirratti nu hafee jira jechuudha. Kun asirratti amma barreessuu qabna jechuudha. Tayyib ammas barreessuudhaaf qubee ida'uu tanii argitumi ida'uu tana kilik itti gootanii achi booda text kan jedhamu kilik itti gootanii achi booda haala kanaan kun onee text kan jedhamu ni argitu yeen abdii qabaa irratti kilik gootanii fakkii qalamaa kana irratti jechuudha. Irratti ammallee fakkii qalamaa kana irratti kilik gootu ammallee new text kana ni balleessu jechuudha. Waa yaada keessan jechuudha. Waan feetan barreessan jechuudha isinii galee. Mee fakkeenyaaf ana maal jaa barreessu. Tole waan feetan jechuudha. Kalaas hundaafuu ani kana barreessuti. Tole subscribe my YouTube channel Barsiisaa Mangistuu Oromoo app jee barreessisan garuu yaada feetan jechuudha. Maduree feetan barreessitu jechuudha. Okay kilik gootan. Achi booda akkuma isiniif hime saayizii isaa guddisuudhaaf font kan jedhamu barbaadu jechuudha. Qubee abbaa kana jechuudha. Isa guddaa kana. Asirratti kilik gootaniiti qubee kana keessa jedhee gosa feetan filattanii ani kan waan filadhamaa jechuudha. Achi booda okay kilik gootanii tole yeroo haala kanaan okay kilik itti gootan jechuudha. Ammas dabsuun nuuf jechuudha. Dabsuudhaaf bakkeen ammas baacaa jettuun asirratti ni argitu nabdi qaba jechuudha. Hundaaf asirratti kilik gootanii achi booda ni dabsitu jechuudha. Barreeffamni kanaas tole kan akkasii dabsina jechuudha. Garuu kun barreeffamichi waan dheeraa ta'eef saayizii isaa xiqqeessuun qaba jechuudha. Saayizii isaa xiqqeessuudhaaf
سايز كجت ميرك نو أسرت كوبين تا لما ثنا يرتوي شرت كلي جوتني على أنت كيسة يجود توله على أنت كيسة نجرنا فكرة إيجاتا شو رافع يروح لتني يجودا أنا قرو إسن أركسي شو راف بفسها مو يجيو رافع شودا كلر كجتوني يرتي شرت كنا أسرت يجودا كلر كجتونا كلي جوتني بفوهي تني يجودا فكني أفكنا ديما فيتنيس رونغادة فيتنيس بفواهي تجورا يجود إنه حالا كنا فيتنيس حالا فيتني يجودا بفسورة الأم بريسو فيتنيس فكني إنه أوليوان أدي تعرفه أنيس أدي مكان عمل أدوتي حالا كنا يجود اسني قالك نو بريس لين جرا يجود أسرت برسامة مسترما بيجا أسرت مو سبسكرايب ما يوتيوب channel برسامة مسترما بيجا جيتم بريس يجود اسنجرو يا ده فيتم بريس سودان يسوع يجود اسني قاله إيجا اسني قاله جين أبدي كبا حالا كنا جينغو بريس سودان يسوع يجود يدو كنا رتي سوام فيتم بريس سودان يسوع يجود كناف حالا كنا جينغو كيسم بريس فتشو دندسو يجود isin diete application kana kedde malala jechuudha waa baay'ee jechuudha an tokkodhaan isiniif ibsuudhaaf wallahi sa'aatii tokko fudhata jechuudha amma deegaa 10 galee jira waa baay'ee keessa jira jechuudha wanta barbaadan haala barbaadaniin haala bareedaadhaan editorii isinii godha jechuudha isinii galee kanaaf isa buufattanii itti fayyadamuu dandeessu jechuudha seefii godhachuudhaaf ammoo fakkii sheerii kana kilik gootaniiti achi booda save to gara lika jawu click godani save hi ta'e jira kun beeksisa jechuudha beeksisa kana irraa dhufe baak gootanii bogondeessu jechuudha haala kanaan save gootanii yertanii jechuudha haala kanaan barreessuu dandeessu jechuudha kanaaf tokko tokkoon keessa deema application kana jechuudha kan lammanuu waan baay'ee of keessaa qaba keessa deemtanii isin baruu dandeessu jechuudha akkasuma YouTube channel ke subscribe godhu akka hin dagaane ilmaan Oromoodha jechuudha YouTube channel keessan galtanii bakka searching irratti jechuudha Barsaa Mangist Oromoo feetanii barreessuudhaan kunoo haala kanaan isuma isinii dhufe jechuudha yeroo isinii dhufe irra dhootanii subscribe hojjettanii jechuudha kan diimattee dhuftanii jechuudha click itti godhuudhaan na hordofuun dagatanii jechuudha bakka viidiyoo yookaan click itti gootanii viidiyoo kiyya asirratti wanta barbaadan hordofuu dandeessu jechuudha isiniif galee kana subscribe kana yeroo click itti gootan yeroo viidiyoo asirratti post godhe dafee isin bira gahaa jechuudha notification haala kanaan na hordofuu dandeessu jechuudha Hiriyoota isiniif viidiyoo kana share godhuun dagatinaadha waan hordoftaniif galatooma maalma Oromoodha barumsa biraatti nagaa walitti deebinutti nagaan naaf jiraadha isin jaadha isin kabaja yoomiyyuu jiraadha bye